Nageenyi haadusuu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti himaa oduu sun kan isinitti himan Saraa Sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin xiinxallaa fi hayyoon siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed marii hawaasa Oromoo biyya Neezerlaandii waliin taasise irratti gaafilee hawaasaa mana keessaa kaaniif deebii kenneetii jira. Rakkoo Itoophiyaatiif furmaannee qawwee lafa kaanii mari'achuu qofa akka ta'es eereetii jira. Gabaasa guutuun isaatti aanee dhiyaata. Sababa lola kaabaa kibba bahaa dhiyaatti godhamaa jiruuti. Kumaatamaan dhumee jira, dhumaas jira. Kumaatamaan hidhamee dararamaa jira. xiinxallaa fi hayyoon siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed marii hawaasa Oromoo biyya Neezerlaandii waliin taasisan irratti gaafilee hawaasaa mana keessaa kaaniif deebii kenneetii jira. Imala galatoomaa maqaa jedhu kan moggaafame jilli marii biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti qondaalota koongirensii federaalistii Oromootiin adeemsifamaa jiru kun hirmaattota danuu hirmaachisuun bakka adda addaatti gaafii fi marii hawaasaa keessummeessaatii jira. Mata duree waraana waliinii fi nagaa waaraa waloo jedhuun ibsa taasisaa kan jiru obbo Jawaar Mohaammed gaafilee hawaasaa diiyaaspooraa irraa isaaf dhiyaataniif deebii kennuun yaadota wal falmisiisoo hedduu irratti ka'an kan jiran dhimmoota murteessoofis ibsa bal'aa taasisee jira. Dhimma sochii waraanaa biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisees ejjennoo koongirensii federaalaa Oromoo fi dhuunfaa isaanii marii biyyaalessaaf waraana dhaabuun akka ta'e irra deddeebiin kan ibsan obbo Jawaar Mohaammed ijoollee keenya roorroo baqattee bosonatti galtee hafuutiin kan Oromaatiin nu hiikkadhaa hin jennum nuti kan jenne mootummaan akkuma Tigraay injifachuu dadhabeem waraana dhaabuun gara mariitti dhufeem Oromiyaa keessattis waraanni gama lamaanuu dhaabbateem waan silaa qawwetti akka amanan isaan taasiseefim silaa utuu injifatanii argatan yookaan injifatamanii dhaban sana mariidhaan akka walirraa argatan jechaa jirra jechuun ibsa kenneetii jira. Lola dhaabanii gara mareetti ceasefire dhaganii gara mareetti deebi'uun falli isa caalaa hin jiru. Mootummaan karaa doongoraa biyyaaf uummata keenya ibidda keessa buuse kanarraa deebi'uu qaba. Furmaanni jiru lolaan cafallaqanii dhiitanii deemuun mootummaas akka malee laaffisee jira. Uummatas biyyas akka malee miidhee waan jiru kana daran yoo deemne balaa hamatti waan seennuuf lolli dhaabatee gara mariitti seenuu qabna. Mariin immoo marii fakkeessaa osoo hin taane marii haqa qabeessa. Mootummaan Bilisiginnaa akkuma Tigraay lolaan cabsuuf yaaleem cabsuu akka hin dandeenye amanitti Oromiyaa keessattis lolaan rakkoon furamu akka hin jirre amanuun qaamoleen lamaanuu marii rakkoo furachuutti dhufutoo irra jira jedhe. Ejjennoo siyaasaa koongirensii federaalaa Oromoo irratti gaafii mana keessaa irra deddeebiin ka'eefis deebii yoo kennu nuti kan amannu gaafiin Oromoo biyyattii keessatti sirna federaalizimii dhugaatiin deebii argataadha. Kan ammoo qorannoo goonee itti amanne akkuma dura nu beektan qabsoo karaa nagaa fi mirga sabootaa kabachiisuu irratti xiyyeeffanna jedheetii jira. Dhimma qabsoo hidhannoo fi karaa nagaa ilaalchisuun mootummaan afaan qawwee fi nama hidhutti amanu akkamitti qabsoo karaa nagaatiin injifachuun danda'ama jechuun gaafii mana keessaa ka'eefis deebii yoo kennu galata qeerroo lubbuun wareegamanii hin balleessinum waggaa afur dura taankii fi baankii wayyaanee kan kuffisem qabsoo hidhannoo osoo hin taane qabsoo karaa nagaati jechuun qabsoo karaa nagaa keessaa hidhamuu fi ajjeefamuun hin jiru jechuu miti jechuun deebii kenneetii jira. Marii hawaasaa kana gubbatti irra deddeebii yaadota kaan keessaa tokko gara biyyaatti hin deebinii asuma taa'im akka duriitti rogeeyyummaatiin hojjedhu kan jedhu isa tokko ture. Obbo Jawaar Mohaammed lubbuun kiyya kan uummata Oromoo biyya keessaa wareegama kafalaa jirurraa adda miti kan jedhe yoo ta'u aarsaa qabsoon karaa nagaa nama baasisuu baaseem qabsaa'uuf kan hin murteesseem gaafa gara biyyaatti galeedha jedhe. Oromiyaa keessatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru guyyarraa gara guyyaatti dabalee jiraachuu kan himu Jawaar Mohaammed wal waraansa waliin yookaan siivil war jechuu kan na dandeessisiiseem lolli lubbuu namaa galaafataa jiru kun lola keessoo biyyattiitti godhamaa jiru waan ta'eefi jedhe. Oromoon torbaaniin kumaatamaan ajjeefamaa jira kan jedhu Jawaar furmaanni rakkoo kanaa ammoo qaamolee lola geggeessaa jiranii fi karaa nagaan qabsaa'aa jiran hundi akka waraanni dhaabbatu gochuun mari'achuu qofaadha jechuun dubbata. Wal waraansi waliinii Itoophiyaa keessa jiraachuu fi yaaddoo biyyattii inni guddaas isa ta'uun addeessuun rakkoon kun ammoo karaa marii fi wal dhageeffachuutiin furmaata argatam jedheetii jira. Namni kumaatamaan akka dhumu akka buqqa'u godhe kuni miliyoonotaan akka buqqa'u godhe kuni karaa doongoraa ta'uu isaa amanuun gara nagayaatti dhufuu qaba. Naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa burjii magaalaa Soyyoomaatti haleellaa jumlaa Oromoota irratti raawwatameen namoonni 16 akka ajjeefaman ifamee jira. Haleellaa kanaan namoonni harki isaanii irraa cite kanneen miilli isaanii irraa cite kan falaxamanii fi qaamaan miidhaman hedduun hospitaala Bulee Horaatti wal'aanamaa jiraachuun ibsameetii jira. Muhammad Fantaallee gabaasa guutuu qindeesseetii jira. Naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa burjii magaalaa Soyyoomaatti haleellaa jumlaa Oromoota irratti raawwatameen
namoonni 16 ajjeefamuun himame. Sanbata xiqqaa dabree uummata Oromoo Gujii gara magaalaa imaluun bitatee gurgurachuuf bahe irratti haleellaa raawwatameen namoonni 16 du'uu fi 30 ol immoo miidhaa cimaan irra gahuu jiraattonni himan. Haleellaan kun uummata Oromoo Gujii aanaa Surroo Bargudaa magaalaa Baan irratti raawwatamee jedhu jiraattonni. Haleellaan kun hanga ammaatti sababa maaliitiif uummata nagayaa kanarratti akka raawwatame beekamuu baatus barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa ajjeechaa waliigalaa kanaa fi guutuu Oromiyaa hunda keessatti raawwatamu balaaleffachuun sagalee mormii dhageessanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa yaada kennan akka jedhanitti ajjeechaan jumlaa kun akka dhaabbatuu fi sababa maaliitiif akka raawwatame qaama dhimmi ilaallatuun bifa naamusa qabeessan gaafachuuf sochoonus iddoo barbaadan akka hin gahinii fi deebii barbaadan akka hin arganne waraanan dhoowwamuu himu. Namni haleellaa kanaan ajjeefame 16 qabatamaan qulqullaa'uu kan himan barattoonni yaada kennan kanneen miidhamanii hospitaala Bulee Horaa jiranii fi kan riifariidhaan wal aansaaf gara magaalaa Hawaasaatti dabarfaman ammoo tilmaaman nama 30 ol ta'uu addeessan. Hawaasa nagayaa kan badii tokko malee bittaa fi gurgurtaadhaaf magaalaa baheetu jumlaan duguugamee jedhuun jiraattonni gochaa kana jalaa lubbuun hafan. Dhumaatii raawwatameefis tarkaanfiin gara mootummaatiin fudhatame akka hin jirre jiraattonni himanii jiru. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barattoonni muummee fayyaa baratan yaada kennaniin hospitaala Bulee Horaa keessatti kanneen haleellaa kanaan harki isaanii irraa cite, kanneen miilli isaanii irraa cite, kan falaxamanii fi qaama miidhaman hedduun hospitaala keessa jiraachuu eeranii jiru. Aanaan addaa Burjii gama isaatiin ibsa baasin gareen nagaan jaalanne uummata magaalaa gara aanichaatti dhufe irratti gocha suukanneessaa raawwate jechuun ajjeechaa jumlaa raawwatametti gaddu ibsee jira. Akkasumas qaamota gocha kana keessa harka qaban barbaaduun seeratti dhiheessuuf akka hojjetu beeksisee jira. Oduu biraatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hongeen Itoophiyaa mudate dubartootaa fi daa'immaniif yaaddoo ta'uu ibse. Dhaabbatichatti fandiin uummataa akka ibsetti hongee hamaa waggoota 40 booda Itoophiyaa mudate naannoo Somaaleetti haadholii fi shamarran miidhamoodha. Sababa hongeetiin erga midhaan badee fi beeyladoonni dhumanii booda namoonni 286 qe'ee isaanii irraa kan buqqaan yoo ta'u manneen barnootaa 1100 ta'an gar-tokkee fi guutummaan cufamanii jiru jechuun dhaabbatichi ibseetii jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti fandiin uummataa bara 2022 Itoophiyaa keessatti naannolee hongeen miidhaman 8 keessatti sirna fayyaa cimsuu dandeettii tajaajila haadholii fi wal hormaataa deebisanii utubuuf doolaara miiliyoona 24tti dhiyaatu gaafateetii jira. Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 7tti dhiyaatan sababa hongeen deeggarsa namoomaa ariifachiisaa akka barbaadan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa OCHA'n gabaasaa tureetii jira. Oromiyaa fi Sumaalee qofa keessatti beeyladoonni miiliyoonaan lakkaa'aman sababa hongeetiin kan dhuman yommuu ta'u uummanni 100,000 lakkaa'amu qe'ee qabeenya isaarraa buqqa'uu ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni mul'isa. Mootummaan Biltsiginnaa kan Abiyyi Ahmed Aliitiin durfamu Itoophiyaa keessatti waraana dhaabuu fi adeemsi nagaa buusuu walxaxaadha jedhe. Pirees sekereetariin waajjira ministeera muummee Billeenaa Siyyuum wiixata kaleessa ibsa gaazexeessitootaaf kenniteen waraanni Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaan xumuruudhaaf adeemsi gamtaa Afrikaa jalatti taasifamaa jiru abdii gaariidha jechuun ibsite. Haa ta'u malee kan jette adda Billeenaa Siyyuum adeemsi nagaa kun walxaxaa fi dheeraadha. Adeemsi nagaa kamiyyuu yeroo fudhata salphaa miti jette. Waraana ji'oota 19 fi Itoophiyaa keessatti adeemsifamee fala barbaaduuf gamtaa Afrikaa jaarsa araaraa Olusegun Obasanjo Ameerikaan ammoo ergamtoota 3 bakka wal jijjiiruun Itoophiyaatti deddeebisaati jirti. Jaarsi gamtaa Afrikaatiin muudame lole Itoophiyaa karaa nagaatiin xumuruuf ergame Olusegun Obasanjo torban dabre keessa Finfinnee fi Maqaleetti aangoota gama lameenii waliin mari'ataniiti jiru. Marii isaanii booda yaada BBC'f kennaniin adeemsi araaraa harkifatus kan ji'oota 6 dura irra wayyaa qaba jechuun dubbataniiti jiru. Ameerikaan ammoo ergama addaa gaanfa Afrikaa David Satterfield bakka kaasuun hamar bakka buusteetii jirti. Mariin araaraa Maqalee fi Finfinnee jidduutti taasifamaa jiru kun waraana bilisummaa Oromoo kan qabsoo hidhannootiin mootummaa Itoophiyaa wajjin wal waraanaa jiru hammataa hin jiru komiin jedhu bal'inaan dhagahamaati jira. Komiin kun bal'inaan dhagahamus ergamaa gamtaa Afrikaas ta'e kan Ameerikaa irraa komii kanaa irratti wanti jedhamee hangamaatti hin jiru. Xiinxaltoonni siyaasaa araarri Itoophiyaa keessatti adeemsifamu qaamota siyaasaa hundaa yoo hin hirmaachisin bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u jechuun xiinxalloo irratti argamu.
Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa daldallee kiriptookaaransii kan akka biitkooyin biyyattii keessatti beekamtii waan hin qabneef hojiirra ooluu hin qabu jechuun beeksise. Ibsi baankii biyyaalessaa Itoophiyaa kun karaa miidiyaalee biyya keessaan kan darbe yoo ta'u akeekkachiisa isaa kanaan kiriptookaaransii fayyadamuun daldala geggeessuun seeraan alaa waan ta'eef hawaasni gocha akkasirraa of haa eegu jedha. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti namoonni daldala kiriptookaaransii akka biitkooyin fayyadamuun oomishaalee daldalaa akkasumas tajaajilaaf itti fayyadamaa jiraachuus baankiin daldala Itoophiyaa eereetii jira. Kiriptookaaransii jechuun mallaqa karaa dijitaalaan daddarbu kan qaqqabatamuu hin dandeenye jechuunis ibseetii jira. Baankichi kana jedhus Itoophiyaa keessatti meeshaalee bituu fi gurguruus ta'ee tajaajila argachuuf dhaabbileen kiriptookaaransii fayyadaman jiraachuu dhabuu wanti ifa ta'e hin jiru. Baankiin kun daldalli dijitaalaa akkanaa biyyattii keessatti akkaan babal'achaa jiraachuu kaasuun kun immoo seeraan ala ta'uu akeekkachiise malee eenyuufaatu kiriptookaaransii fayyadame kan jedhu ifa hin goone. Manni maree nagaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa guyyaa har'aa dhimma ilaalcha jibbiinsaa duguggaa sanyii fi yakka jibbiinsaa ittisuu irratti xiyyeeffachuu yaa'ii adeemsaatii jira. Manni marichaa yaa'ii isaa 1,188 mata duree ilaalcha jibbiinsaa duguggaa sanyii fi yakka jibbiinsaa Afrikaa ittisuu mata duree jedhuun adeemsisaatii jira. Dura taa'aa mana maree nagaa fi tasgabbii gamtichaa ji'a kanaa Daani'eel Owaasaan haasaa isaanii taasisuu jedhameeti eegama. Komishiinarri dhimmoota siyaasaa nagaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Baankoolee Adooyem ibsaa dhimma nageenya Afrikaa irratti ni kennuu jedhameeti eegama. Afrikaa keessaa biyyoota akka Itoophiyaa keessatti haasaan jibbiinsaa fi sabummaa akkasumas haasaan duguggaa sanyii irratti xiyyeeffatee qondaalota olaanoo mootummaa bilisiginnaa dabalatee kutaalee hawaasaa garaagaraa keessaa ni dhagahama. Dhala namaas osoo lubbuun jiru ibiddaan gubuu fi namoota nagaa jumlaan ajjeesuun Oromiyaa, godina addaa Oromoo, Walloo, Benishaangul Gumuzii fi Tigraay keessatti bal'inaan humnoota mootummaa fi qaamota mootummaa deeggaraniin adeemsifamaa tureetii jira. Yaa'iin mana maree nagaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa kun dhimmoota kana irratti xiyyeeffachuun mari'atee kallattiin ka'aa jedhameeti eegama. Oduu keenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa biyya Saa'ud Arabiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessa jiran ammas haala hammaataa keessa jiraachuu himu. Dararaa fi sarbamni mirga namoomaa isaanirra gahaa jiru hammaachaa deemu malee fooyya'insi homaatu akka hin jirre hidhamtoonni mana hidhaa Xariiq Al-Karjiim keessaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbiseemaniitii jiru. Afataa fi uffata malee dhakaa simmintoo qullaarra peestaala ofitti maratanii jiraachaa akka jiran kan himan lammiileen kunneen kanarraan hanqina nyaataa fi dhugaatii dabalatee kutaa tokko keessatti walitti baay'achuurraa kan ka'e dhibee garaagaraaf saaxilamuu dubbatu. Embaasiin Itoophiyaa lammiilee manneen hidhaa keessatti rakkachaa jiran kana mallaqa ofii isaaniitii kafalanii akka galan gaafataa jiraachuu himanii mallaqa gaafataman kafalanii galuu waan hin dandeenyeef rakkachaa jirra jechuun himu lammiileen kunneen. Mootummaan saffisaan gara biyyaa akka isaan galchuuf namoonni dandeettii fi dhageettii qaban akkasumas qaamonni dhimmi ilaaluu hunduu dhiibbaa akka godhan gaafachuurra argamu. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun har'aaf qabanne kana fakkaatan sirraa sabaa ture qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufu turtii gaarii.